Dargaggeessi jechuun dhaloota boruu kan biyya kana hoogganu, kan biyya kana bulchu, kan biyyi kun mootu amaana nadaraan si amaana irratti kufu jechuudha. Dhaloonni har'aa abdiin biyyaa boruu dargaggeessi maalirra jira? Gaafii hunda kennaati. Harbor Miidiyaa Neetwoork sagantaalee ajaa'ibsiisoo qabatee dhufe. Mootummaanis xiyyeeffannaa keessa galchee humna dargaggeessaa kana barateetiin bahaa dargaggeessi barana fakkeenya qormaata kutaa 12 namootaan 800 keessaa nama 20 qofatu dabre yeroo jedhan rifannoo nutti dhagahamee barataan kun maal ta'a? Barataan kun yookiin hattuu ta'a yookiin mootuu saamtuu ta'a yookiin kadaratti immoo waan taane faa keessa seenee hojiin argatu maalii baratee hojii argata jedhaa yaadatu. Mee kan si dura barate kan waggaa 2 3 4 5 dura si dura barate kan akka kee yuunivarsiitii xumuree bahee akka dhaabbadhuutii madaali. Barataa meeqatu dhugaadhaan yuunivarsiitiidhaa xumuree bahee hojii argate? Barataa meeqatu dhugaadhaan yuunivarsiitiidhaa baratee bahee dalagaa gaariirra jira? Barataa meeqatu immoo dhugaadhaan yuunivarsiitii xumuree bahee hojii dhabee taa'aa jira? Kana herreega keessa galchuun sarara diimaadhaan sararree ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf wanni ani isinii dhaamu gabaabumatti inisheetiivii horsiisa lukkuu kana akkuma duddubbee tiishertii kiyyaa irratti agartanitti. Egaa duddubbee tiishertii kana irratti maal jedhaa? Asitti waliin dubbisuu dandeenya jechuudha. Waldaalee IMX horsiisa lukkuu magaalaa Adaamaa jedha. Inni kun immoo kan itti argamu Malkaa Adaamaatti jechuudha. Malkaa Adaamaa hoteela Karrayyuu Duuda Duuba yookiin mootiyyuu galma abbaa gadaa guddicha Duuda Duubatti jechuudha. Inisheetiiviin kun hundi kan argamu. Haa ta'uti garuu inisheetiivii kana keessatti dargaggoota meeqaatu carraa hojii argatee dargaggoota meeqaatu hojjetaa jira kan jedhu dhugaa dubbachuuf dargaggoota 1,000 ol kan ta'an jechuudha. Yeroo ammaa kanatti hojii seenanii dhugaadhaan hojiirra kan jiran. Dargaggoonni kunniin maal baasanii hojii seenuu danda'anii akkamitti hojii seenuu danda'anii kan jedhu illee gaafii addaan ta'uu danda'a. Haa ta'uti garuu dargaggoonni kun har'a hojii argatanii carraa hojii mootummaan uumeef kana keessatti gammadanii jiraatan. Akka fakkeenyaatti ani ofii kiyyaa waan kanatti gammadaadha. Maaliif yoo jettan carraa hojii uumutuyyuu sammuun kan koo yeroo hojiidhaan ala ta'ee fi yeroo hojiirra jiru hangam akka garaagarummaa qabu anatu beeka. Biizii ta'uu dandeessaa, of cinquu dandeessaa, yaadda'uu dandeessaa. Yaadni garaagaraa wanti garaagaraas itti dhagahamuu danda'a. Haa ta'u garuu gammaddee dhugaadhaan hojii argattee gaafa jirtuu fi gaafa hojii hin qabne mallaqa feetisuu qabaatte gammachuu qabdu. Gaafa hojii qabdu garuu mallaqa illee qabaachuu baattu ati gammadaadha. Namoonni hedduun sababa mallaqaatiif yookiin immoo sababa mallaqa dhabuutiif kan cinqamanis kan yaaddoo keessa seenanis jiru. Haa ta'u garuu wanti guddaan sanii miti. Sammuu kee kana akkam godhuu qabda beektaa? Sa'aatii mallaqaaf sammuu kee yookiin immoo banaa gootee dhimma mallaqaa qofa yaaddu karoora wayii qabaadhu, kaayyoo wayii qabaadhu, galma gahuu yaaddu qabaadhu. Dargaggeeyyiin keenya hedduun isaanii bakka kanatti xiqqoo kan mucucaatan na fakkaata. Maaliif jennaan dhimma mallaqaa qofa yaadda taanaan mallaqni sun daandilee ittiin dhufan yaaduu qabda. Akkuma san immoo daandilee mallaqa ittiin dhabde yaaduu qabda. Fakkeenyi sii fudhadha. Qarshii 10,000 qabdaa karma kamiyyuu fidi. Qarshii 10,000 kana hojii hin qabduuti bakka hin dhaqxaa birrii 100 shaayii nama affeertaan dhugdaa hin galta. Guyyaa 100 takka keessatti yookiin immoo ji'a 3 keessatti qarshii 100 guyyaan irraa baasuudhaan gaaf ji'a 3 guyyaa 90 booda geemiin ati taphatte 0 si godha jechuudha. Qarshii 10,000 sanirraa nagaa si galcha. Kanaaf obboleessi kee qaali biratti qaali akki gootu. Qarshii 10,000 saniin akkamitti 10,000 biraa fidaa yaa. Hojii akkamii iddoo amma jiru kanarra ta'ee maal yoo dalage maal itti yoo dabale magaalaa keessatti maaltu dalagamaa jira? Magaalaa amma keessa jiraadhu keessatti yoo maal dalage na baasa qarshii hangam harkarraa qaba. Akkuma san immoo yoo qarshiin an harkarraa qabu kun immoo yoo maalii fi hanga kamitti dabale magaalaa kana keessatti sochii diinagdee magaalaa keessatti adeemsifamu kana irratti hirmaachuu danda'a. Yoo kanan tahin immoo haala kamiyyoo tattaafadhe anillee immoo waan kana jijjiiraa yaaduu qabda. Manni maree qofti yookiin immoo waltajjii irratti qofti mootummaan taa'ee si raggaasisu mootummaan taa'ee karoora si baasu osoo hin ta'in ati ofii keetii karoora baaftee yoo maal dalage irra caalaa hojii baheessa argachuu danda'a. Hindaaqqoo osoo hojjedhe mallaqa harkaa qabu tanaan hindaaqqoo takka 2 3 4 jedhaatiin osoo hojjedhe birni guddadha galma wahiigaa. Galma san gahuuf garuu har'a hindaaqqoo takka irraa yoo eegale
bormootu kaayyoo fi galma guddaa gahuu danda'a jettee yoo har'a dhaabbattee hin yaadne ta'e borullee waa jijjiiruu hin dandeessu. Akkuma qarshii 10,000 ji'a 3 yookiin immoo guyyaa 90 keessatti fixxisanii guyyaa guyyaadhaan baasii qofa yoo ta'e baasii sanirraa mootu yookiin immoo kisaaraa sanirraa wanti ofiin baraartu maaltu jira? Kitaabilee garaagaraa dubbisi. Sammuu kee mootu fageessitee waan kamiyyuu olitti yaaddee waan kamiyyuu olitti gabbistee tattaaffii keessan jijjiiruudhaaf kitaabileen murteessoodha. Sammuun kee keessatti yoo beekumsi baay'ate hojiin ufumaan gara kee dhufa. Mallayni xiqqoon mallaqa guddaa beekumsa malee dalagamu olitti bu'a qabeessa sii gooti. Kanaaf obboleessi kiyya qaalii kabajamaaf jaalatama. Kitaabileewwan garaagaraa waa'ee biizinesaa, waa'ee jireenyaa, kitaabilee waa'ee hawaasummaa akkuma san immootu hawaasummaa hawaasa keessatti immoo maaltu dalagama? Iddoo an jiru sanitti hawaasni kiyya hawaasa akkamii? Maal fedha? Maal barbaada? Waan jedhullee yaaduu qabda. Ati albuuda yoo dalagde moo waan biraa yoo dalagde? Akkuma san immootu wantootan hawaasni barbaadu wantootan mimmiidhagoo yoo dalagde moo waan biraa yoo dalagde irra caalaa bu'a qabeessa taata. Dargaggeessi kun yoo arrarra taa'etanii waan kana hin yaadne ta'e boru milkaa'inni isaa hoo maali? Garam tarkaanfataa jiraan hoo yaaddoo namatti ta'a. Haa ta'uuti magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugootti argamni kee jechuudha. Viidiyoo kana akkuma asirratti ilaaltan wanti addaa asitti argame yookiin mootuu dargaggeessi addaa kan magaalaan ala ta'e kan namaan ala ta'e asitti argameeti miti. Dargaggeessi asitti argitan kun akkuma anaaf sihii kan hojii barbaadu, kan hojii fedhu, kan immootu sammuu isaa hojiidhaaf diriirsee sa'aatii ammaa kan hojiirra jiru ni danda'a. Yoo ani hin dandahin eenyutu danda'a? Yoo ani hawaasa kiyyaan hin mari'atin eenyutu furmaata naa kaa'a? Biyyi tun boruu ana malee eenyu qabdi? Dhaloonni har'aa boruu egeree teennaaf immootu dhaalaa kan ta'e biyya kana kan fudhateetiin ceesisu ana malee hin jiru jechuun asitti marii irratti argina. Akkuma san immoo hooggantoonni yaada ofii qaban bilchinaa fi jireenya keessa dabran isaanii qooduun kutaa magaalaa Luugootti bakka itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Aminaan argamanitti mariin guddaan qeerroo wajjin hawaasa waliinis taasifame argine. Kana jechuun tattaaffiin hawaasni godhu guddinaaf, kaayyoof, milki'iif hangam akka qeerroo fi qarree bira dhaabbataa jiran, dargaggeeyyii keenya cinaa akka dhaabbataa jiran hamilee namatti hora. Obboleessa kiyya qaalii kabajamaaf jaalatama. Mootummaan kaayyoo fi karoora siif kaahuu danda'a. Ati immootu hojjettee milkooftee bakkaan galmaan gahuu dirqama keeti. Inni dhufee nyaata tirii irra yookiin immoo saanii irratti nyaattuun sii kennu fuudhee afaan si kaa'uu hin danda'u waan ta'eef. Oromoo koo jegna yookiin immoo qaruutee bira dhahan gowwaa nafa dhahan jedhu mitiire ati carraa argatteen biizines pilaanii kamiyyuu karoora hojii kamiyyuu daddaffiidhaan hawaasa kee cinaa ta'ee hojiirra oolchi. Kana ta'uu baannaan yeroo hundaayyuu hirkattummaa jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Sammuun kee sammuu dagaagee hojjetu sammuu immoo caalee argamu tahuu qaba. Yeroo kamuu update of godhi. Yeroo kamuu waan haaraa yaada keetiin barbaadi. Yeroo kamuu bakka jirtutti ani maalirra oolee maaltu na barbaachisa? Maal gochuun qaba? Maal jijjiiruu qaban jedhi. Dargaggeessi utubaa biyyaati. Dargaggeessi dhaloota har'aa kan borummootu abbaa biyya kanaa ta'ee biyyi kun harka isaatti kuftee harka isaa irratti haftuudha. Egaa hawaasni yeroo mari'atu dargaggeessi yeroo keessatti argamu manguddoo irraa beekumsa akkuma san immoo ogummaa akkuma san aangoo waa hedduu baratee gala waan ta'eef obboleessa kiyya qaalii kabajamaaf jaalatama. Jaalalli tokkummaan kabajni si bira haa jiraatu. Waan qabduun yaadas ta'ee beekumsa mallaqas ta'ee humna hojitti hiiki. Yoo hojjette biyya utubda. Yoo biyya utubde addunyaan gara keetti xiyyeeffannaa gooti. Namni jalqaba yoo of tahe nama biraaf ta'a waan ta'eef harmee kee kan beeloftee rakkattu karaa irratti yoo argite obboleessa kee abbaa kee kan beelahee rakkatu yookiin immoo sababa mallaqaatiif galma yaada gahuu kan dhabe yoo argitu isa san milkeessuuf dhibee keessa keetii quuqaa keessa keetii deebisuudhaaf har'arra taate hojjechuun dirqama keeti yaa obboleessa kiyya. Kana gootee argamte taanan hayyuunis beekanis jabaanis qabaataanis kan mallaqaas ta'ee kan beekumsaa namni si gahudachii kanarratti namoota muraasa. Ati yeroo hundaa addunyaan kun anaaf uumamte. Addunyaa kanarratti fe'aa taheetiin dabruuf osoo hin tahin addunyaa kanaaf waa bu'aa buusee dabruudhaaf dhaladhe jedhiitii of yaadi. Kana yaadde taanan milkiin kee
harka kee irra jira. Abdii waaqa si uume, rabbii si uume wajjin. Kanaaf hordoftoota inni qaali. Horaa bulaa, harka miidiyaa.